la kaudi the desensitize tayo. Kanarra kake magnitude of the killing. Kanarra kake namni Kenya desensitize hajau sadarkan rangkaian mereka Kenya gitu. This is horrible. Toko kan. Lamaban. Umman ni Kenya kumada mani lagi tu. Warang wajina bagaimana kisah movie nama habu balik hundi lagi. Amal le puya ni tebal mati. Namni gak sawa tu kemana ini apa? Tidak menggah batam. Abu kado ni narku. Mati ni ra akan ada bunga ni mana? Habis korban zoni kena munjiru. Enggak dah keti. Manne ni dah federal polisi federal wajah kawale oromia keseti Guantanamo. Ini tadi ni. Ika margi na manjir. Oromia Guantanamo Ethiopia dah keti. Karena mau kami dia man, walwaran. Oromia keset, Tigray, Amarat, Parit, Benishangul, Gambel, Kipu Oromia, tari nando Somalia di alat. Ethiopia butuh keset walwaran sendiri macam. Civil war is taking place. Civil war, tak kau walwaran si walau kuni. Kupati di negara hama kesia kira-kira. Akami, toko, sabab orang sani, onnam bulan rehat ni juga ni kisah tu kau tahu. Onnam bulan tidak barang waktu lama tu kau tahu. Karena amar gara kabar tu kau tahu. Karena apa ni kau tahu? Oromia lina okab ni. Tak kau tahu demo dicari. Kun hangkina bidanya ada kisah tu lola yuran ni berasa kan nama lola tu. Hangkina bidanya ada hama umuran jirenya kamale akakala umure jirai kabira sabal waran sadi daldal kamale ka padai daldal nagel rakase olimpi dewa ka jota dan bidor rakase magalan ge padeo ka jota kami ser rakase nang ge padeo ka jota matamar rakase nang ge padeo ka jota ador rakase nang ge padeo ka jota sadarkan nage isa dingden karena tini sama ni ajeva kabe isa jalan aku batam sababa kanan so cinta dala bimare tu na mari baci ni betu walla dewa ka udah tanda de dan dala walla ke tuana dengan tepakka sama me biar area me irregularity sa biji pinnya dibagade rakko ke sa itu trade volume akamale ke dira ini sangko kami lola yaitu walwaran sa yaitu ni malaka ibinda dinamu itu baru zaman kana keset tangking guacha oleh sun tayari guacha oleh sun rasanya buka kama oleh sun Malaka sila kon namula na tawa binukam. Malaka sila barata na barsisa dabalukam. Dare balli sufikam. Malaka sila kaya baballi sukam. Kandandi tolchung abutu. Warana nati bahaduri. Lola kanan abeni numpati kammotumma. Dandi berbadaya kira. Politalo ni dagamani kira. Manne bermoda coba mani turan Oromia kisah di kau beraton ni hamba bersanti soal matan kisah tu nana roli tu kan kisah ni mana bermoda kisah mani wan ada serius ni beracun berbahasa Omi ini tidak ni kau namulan harkat bidang amma tidak syari kau bidang oki baca bande oki bukan baca bande namu gama bujin gama wallan ka tiara namni mulai sabu berate kumpulan tu hentu aku Kenapa bagi umat itu umma akamale macam ini? Umat ini milion syari all tahu. Sabarlah ada. Kau bilion tiga, dua bilion tiga, bilion tiga, ada tu lah. 5 million people. Bukan drive. 6 milion syari. Adunya ada toko apa bani? Mana mati dari toko apa bani? Aku berdarah tu dulu sedikit. Wan kari nason dari. Nama bukasu, lakan rawal bukasu, kira rawal mancasu, dan toko apa balik itu. Nampi bukai gargar sabar balik. Nampi milion syam bukai itu, nampi milion syam.
hirkataa ta'etu namni miliyoona 5 barachuu dhiiseetu namni miliyoona 5 qotachuu dhiiseetu namni miliyoona 5 daldalachuu dhiiseetu namni miliyoona 5 biyya hiyyeetti irratti hiyyummaa miliyoona 5 dabaleetu. Sababa lola kanaatiin investimentii silaa biyya alaatiin nuti biyya hiyyeetti investimentii silaa biyya alaatiin irraa dhufuu mali. Kasilaa dhufee qabeenya uumamaa qabnu san wayyeessee dargaggeessaaf dalagaa uumee biyyaaf kaapitaala maddisiisee hiyyummaa nurraa hir'isuu qabu sun kadhuu ni dhufuu ni dhaabbate kan jirus deebisaa jira jechuudha. Sababa kanaan diinagdeen akka malee gadi bu'ee jira. Qoqqobbiin sababa lola kanaatiif sababa namni keenya dhumeen sababa biyyi namaa dhiitameen warri biyya san gargaarsa liqaadhaan bifa adda addaatiin doolaaraaf yuuroo paawundiin nu ergaa turan dhaabanii jiran. Diinagdeen biyya keenya yeroo ammaatitti gootaraa takka gumbii jalaa turan kan yaasu jechuun sababa lolaatiin jalaa yaasu kan gubbaan moomaa itti hin na'in kan guyyarraa hir'ataa deemtee gadi buutee jirti. Waan tokko sirriitti gaafa namni ba'e birriin black market gabaa keessatti 61 dhufu birrii 61 doolarii tokko 61 dhufu har'a 82 jira. Baatii kan keessatti birrii meeqa dabale birrii 20 dabale. Kana jechuun mindaan namni tokko 2,000 yookaan kan taate gatiin isaa amma kan gadi bu'ee jiru dhibba afurii gadi dhagee jira. Kiraan manaa sanii dhagee midhaan sanii dhagee jira. Akka itti namni Finfinneef Adaamaa bakka adda addaa jiru nyaatee bule rabbumaa fi isaaf deemu. Maali waa'ee diinagdee isinitti? Sababa waraansa kanaatiin diinagdeen gufaa deemnaan uummanni keenya hiyyummaa hamaa keessa seenee waraansi kun daran hammaachaa caccaba hamaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa galaa waan jiruuf waraansi kun dhaabbachuu diinagdee kana suphuudhaaf barbaachisaa akka ta'e isiniimu. National security irratti dhiibbaa fidee jira. Sababa diinagdee kanaatiin garaagarummaan sharafa baankiitii fi sharafa black market jiru akka malee waan bal'ateef qaamonni adda addaa lammiilee biyya keenyaatii fi kanneen biroo maallaqa biyyattii diinagdee biyyattii maaliin buleet gochuudhaan biyya gara gaaga'ama hamaa uummata keenya gara gadadoo rakkina hamaa keessatti galchaa akka jiran hubachuun uummata keenyaafis mootummaafis barbaachisaadha jedheetiin yaadu. Gaba siyaasatti diinagdee irraa baanee gara siyaasatti waggaa ceenu sababa ce'umsi kun ce'umsi qeerroon keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan itti wareegamee fide kun sababa haatii garraa bahuu isaatiin wal fixiinsa hamaa qofa osoo hin taane afaanfachii siyaasaa guddaan uumamee jiru. Hayyuun biyyattii hoogganti biyyattii wal jibbuun walitti gaarreeffachuun shira walitti qabuun wal balleessuuf deemuun biyyaaf uummanni keenya sadarkaa badii hamaarraa akka seenu godhee jira jechuudha. Hariiroon saboota akka malee uummatummaa'ee jira. Keessatti jiraatu asirratti akka durii miti. Finfinneen magaalaa ta'uu baate fakkaata. Wal shakkiin keessattuu summiin gara miidiyaatiin baroota dabre kana keessa godhama. Namoonni silaa gurguddaa jennu beekumsa qabna jennu miidiyaa irratti bayanii sabni tokko akka lafarraa xuruugamu saba xiqqeessuun hammeessuun jibba hamaa facaasaa turanii namni keenya uummanni keenya wal shakkii wal sodaa wal jibbiinsa hamaa keessatti turee jira. Rakkoo diinagdee irraa rakkoo hawaasummaaf siyaasaa kana waggaa daballu gaagama hamaa nurratti uumee jira jechuudha. Biiti tun yeroo nuti itti fincillu yeroo san duras ankar isteet yaadde beekamu. Naannoo sanitti rakkoo keessoon
cunqursaan fedhe hoggaa jiraates biyya tasgabbii naannoo saniitiif wabii taate ture. Har'a garuu madda sodaa nageenyaa taatee mul'atti jechuudha. Gama dippiloomaasiitiin biyyoota Afrikaa keessatti olaantummaa gurguddaa qabaachaa turan. Egypt, Nigeria, South Africa waliin Itoophiyaan Afuraffaarra turte jechuudha. Afran keessaa turte. Har'a biyya dippiloomaatiikali isolated taate. Biyya addunyaan akka rakkootti ilaala. Biyya addunyaan har'a bobbolu facaatee eeyitu taatee jirra jechuudha. Kan hoggaan jawwaaqqa waan fagoo kanatti ilaalina. Waa'ee uummata keenyaati jechuudha. Uummanni keenya rakkoo hamaa keessa seenee jiru. Ka'umsi madda kanaa maali? Maddi gaagama kanaa hundaa maali yoo jenne dhugaa walitti ta'e. Ce'umsi sun kararra mamuun sirna abbaa irree EPRDF booda sirna abbaa irree haaraa uumuudhaaf hawwuun muftii mufannaa wal shakkii gadoon turte mariidhaan fayyisanii karaarra deemurra olaantummaa ilaalcha tokko olaantummaa garee tokko biyya irratti fe'uudhaaf hawwuun walitti fachuun wal waraansa kanatti geessee jira. Yaaliin sirna federaalizimii biyyattii sirna saboonni haatikaa du'aa hundatu ofiin of bulchuudhaaf hawwii ittiin qabaachaa turan san diiguudhaaf godhame biyyattii gara tokkummaatti osoo hin ta'in saboota gara tokkummaaf jaalalatti osoo hin ta'in akka adda fagaatanii fi dabrees wal waraana godhee jira jechuudha. Wanni silaa malee wanni silaa hawwaatu 2018tti Itoophiyaa durii deemnee osoo hin ta'in hariiroo hawaasummaa sooshaal kontiraat haaree kan sabdaneessummaa yookiin immoo daayivarsiitii ummatoota biyya sanii hubannaa keessa galchuu. Sabaaf sablammoonni biyya sanii qeefii irratti of bulchaa biyya immoo akka qooda isaaniitti akka baay'ina isaaniitti akka kumaata isaaniitti aangoo diinagdee biyyattii adda qooddatanii silaa wal bulchuu qaban. Sanirratti hayyuun biyyattii hoggansi biyyattii wal mari'atee wal hubatee biyya ceesisa jennee yeroo hawwaatu irratti sirna kaleessa uummanni keenya itti fijila ofirraa buufise deebiillee dhubeessine jechuun yaaliin godhame sirna dubbisanillee finne sirna haaraallee akka hunda gufuu guddaa nuti ta'ee jechuudha. Kun gara mootummaa qofa miti. Na dabalatee hayyoonni biyya sanii hoggansi biyya sanii kan saba keenyas dabalatee kan saboota biroo carraa guddaa 2018 uumame san ilaameedhaan wal mari'achuudhaan walii obsuudhaan wal kabajuudhaan rakkoo wal gidduu qabu gadi baafnee uummata keenyatti facaasuu osoo hin ta'in rakkoo waliin qabu gadi baafnee orma duratti wal saaxiluudhaan osoo hin ta'in osoo wal dhaga'uun jiraatu taate wal kabajuun osoo jiraatu taate hoggansa irraa kaasee hamma gadi wal wannaan osoo kan jiraatu taate rakkoo kana keessa hin seenu turre jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e yeroo har'aa kanatti odeeffata gammachuu isinii himuu danda'u. Uummanni keenya haala hedduu nama gaddisiisu keessa beelaaf ajjeechaa dhumaatii hedduu keessa buufamee jira jechuudha. Haala nama sodaachisu haala halkan hirriba rafuu nama dhorku hamaa keessa gallee jirra akka uummataa. Abdiin xiqqoo mul'attu ni jirti immoo. Abdiin xiqqoo mul'attu maal isiin? Yeroo nuti mana hidhaa turretti televiziyoona mootummaa ture manni hidhaa televiziyoona qaba. Wanni halkanii guyyaa halkan hoggaa inni dhiisee kaa'atee televiziyoona hoggaa madde wanni agartu fila ta'u qura ta'u dabsisa'u camsifa'u qabna jechuudha. Rakkoo biyyattii garaagarummaa biyyattii jirtu hunda
dubbiin osoo hin taane boombiidhaan muruudhaaf yaalii godhamaa ture. Isin warra sooshaal miidiyaa qabu miti. Warra televiziyoonaa fi reediyoo qabu akka malee suukanneessaa ture. Yoota shanan dabre kana keessatti yoo xiqqaate rakkoon biyyattii lolaan akka hin furamne dabsisa'u cabcifa'u bakka takkaan akka namaan hin geenye qabatamaan waan mul'ateef gama mootummaatiinis gama adda addaatiinis hafuurri nagayaa hafuurri marii nagaan nu baasa jedhu qonna irrallee dhuguu baatu bakka irraa dhufellee dhugu dibbee waraanaa gadi fudhatu abdii namaa oolu. Gama kaaba biyyattiiti lolli hamaan akka gabaasaan tokko wajaanitti kun nam kuma 500 half a million people ilma namaati bakka geessani for no reason waan senseless ta'e waan namoonni kudhanii gad mari'atanis laaffumuu danda'ani waan hoggansi biltiqinnaa namni shanii hoggansitti shan taa'ee osoo waliin mari'ate furuu danda'u namni miliyoon 500 ol itti dhume sun yoo xiqqaate yeroo illee taatu lolli dhaabbate ummanni Tigraay ummanni kaaba Amaaraa ummanni Affaar kabeelaan dhumataa jiru sun gargaarsi ga'uu fi eegaluun sun abdiin dhugate haa taatu garuu abdiin kun guutuu miti yeroo kaaba biyyattiititti ummatatti abdiin horamee gargaarsi gahaa jiru kanatti qorichi gahaa jirutti Oromiyaa jiddu galeessaatti Oromiyaa kibbaa fi lixaatitti wal waraansi akka malee hammaate namni miliyoon tokko ol qe'ee irraa buqqa'ee guyya guyyaan namni du'aa hidhamaa ajjeefamaa daldalaan qe'ee irraa buqqa'aa qonnaan bulaan lafasaa qotatu hanqatee keessa irra kanaaf haala wal makaa keessa gama biraatiin hawaasni keenyas hawaasni addunyaas wal waraansi kun dhaabbachuun biyyattiin turree nagaa irratti deebi'uun barbaachisaa akka ta'etti hubatamee bara dabre yeroo ilaalatan biyyoonni garaagaraa akka waan mootummaan federaalaatii fi mootummaan Tigraay kilabii Arsenaaliif Maanchister ta'anitti gamaa gamaa dhaabatanii harka dhaabanii Dann darf ich akka kubbaatti ilaala akka kubbaa lamaatti akka diima kubbaa lamaatti itoo duriin isaan wanni argaa turre biyyoonni qaamoleen hayyoonni silaa araara buusuu qaban nagaa buusuu qaban yeroo tokko tokkorra ga'anii harka dhayaa turan misaa'ila itti kennaa turan diroonii itti kennaa turan bitaanaa dhufu dirgaanaa dhufu dirooniin dhufaa ture sun taankiin dhufaa ture sun dachii teenya irratti uummata keenya bitaa ture amma hammi sun xiqqoo gasheetuudhaan biyyoonni hedduun wal waraansi kun gantaa isaan naannoo sanii ni qabne jedhanii yaadan kan inni malee kan gara fuulduraa tarkaanfachiisu akka hin taane waan hubatanii sagaleen yaalli biyyi gara nagaatti dhufuu qaba jedhu jabaatamaan gara qaba erga ni dhaabee dubbachuu baannus dippiloomaatota hedduu dubbisee wanni abdiinatti hoore biyyoonni ollaa keenyas taate biyyoonni fagoorra jiran yeroo ammaatitti biyya keenya keessatti araarri nageenya akka bu'uuf deeggarsa kennuudhaaf waan qophaa'an fakkaata. Rakkoo nutti himte nu gaddisiifte mataa nu dhukkubsite falli maalii oonaan jettan yaad takkaa lama nan qaba. Dhukkuba tokko fala barbaaduudhaaf dura sababa dhukkuba natti fide san amanee laalee fudhachuun itti barbaachisaadha. Wanti irraa ka'amuu qabu ilmaan Oromoo wanti irraa ka'amuu qabu akka Oromoottis akka sabaaf sablamii biyya saniittis xurreen waggoota afran dabre irra deemaa turre tan dogoggoraa akka ta'e baaburichi Hajiija irraa bahee Qilee keessa deemaa akka ture
amananii fudhachuu irraa tokko kan karaa kaleessa irra deemamaa ture biyyi fi uummanni keenya balaa hama kammaa reefu isin tarreesse kanaa ol hammaate keessa seenuu akka danda'u hubatanii liqimsu hawwii fedhanillee kan qabaatan taate yaada fedhanillee kan qabaatan taate akkaataa waggoota lamaan waggoota sadan afran kana itti deemnaan ji'oonni afran waggaan as deemu akka irraa hammaatu ila waxabajjiin 2020 barri nuti hidhamne hamatu waxabajjiin 2021 Didam itu hundarra hamaa ture yeroo namni ilmi namaa akka baalatti harcaa ture waxabajjiin diidamii lama xiqqoo irra fooyyee qaba saffisaan lola kana dhaabne diinagdee gumbiin isin jalaa dhoote kana ooyibuu danda'uu baannan diinagdee gumbiin isin gubbaawamaa itti naqamaa hin jirre tana waa itti faranji namni itti hin cimmiftu godhuu baannan lola itti humnaan caamsaa 2023 nuu as jiraachuu dhabuu dandeenya akkanatti mareetuu dhabuu dandeenya. This is a very serious. Kanaaf we must acknowledge the dangerous path, the dangerous situation we are in. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Hoggansarraa kaasee hanga dargaggeessa daandii irra jirutti karaan irra jiru haalli irra jiru hamaa akka ta'e. Keessattuu gama mootummaati mul'ataaf hawwii fedhan isa kan qabaatan taate biyya san keessa Itoophiyaan irraa dhufe san keessatti Oromiyaan irraa dhufe san keessatti amma bada lolaan qawween humnaan sirna abbaa irrees jaamu hin danda'amu olaantummaa yaadu tokkotti fiduun hin danda'amu garee jaalatan ofitti qabanii garee jibban barbadeessuun hin danda'amu ila madamsas bakteeriyoon hojjuma jiru garagaru biyya kanaaf saba kanaaf ummata kana baraarraa jedhanii yookaan amanan taate poolitikaan damassasuu poolitikaan qaraarrabuus bu'aa akka buufne beekanii irraa of sirreessuun barbaachisaadha. Kanarratti olii galu. Karaan irra deemamaa ture dongoraa jennee oolota. Biyyattiin haala hamaa keessa akka jirtuu fi hammaachaa akka deemu. Guyyarraa guyyaatti haalli dinagdee siyaasaa biyyattii hammaataa akka deemu yoo kan hubannu taate. Falli jiru maali? Falli jiru nagaya haqa just peace fiduudha. Maaliif nagaya biratti haqa just peace maafiin jedhu. Nagayni gosa lamaa jiraachuu danda'a. Nagayni tokko abbaan irree tokko olaantummaa qawweedha. Caasaalee biyyattii to'achuudhaan alaaf keessaan gargaarsifama buyuudhaan namni tokko akka irratti fincile akka Kooriyaa kaabaa kanatti cal godhee bituu danda'a. This is negative peace. Kuni nagaya humnaa kan gubbaan isaa nagaya keessi immoo roqaa jiru keessi isaa bilchaataa jiru kan keessi isaa ibiddi dambaa jiru. Ka gaafa tokko dhoo'ee mootummaas biyyas uummatas gubuu danda'a. Zabana EPRDF, zabana EADF, zabana wayyaanee san negative peace ture biyya keenya keessa. Deemee dhoo'ee rakkoo amma irra jiru kanarraan galte. Nagaya haqaa jechuun maali? Just peace jechuun maali? Nagaya dhugaan keessa jiru. Nagaya humnaan eegsisan osoo hin ta'in seeraan eegamu. Nagaya seerri gubbaa itti gadi fe'amu osoo hin taane seerri mariif walii galtee sabaaf sablammootaaf uummattoota biyya sanii keessatti godhamu irraa dhufu. Nagaya haqaa just peace jechuun nagaya humnaan osoo hin ta'in dhugaadhaan irreen osoo hin ta'in malaan wal cunqursuun wal ajjeesuun osoo hin ta'in wal hubachuudha
fiduudha ammaa barbaachisa. Akkuma reefu siniche waan reefu sin tarreessa. Nagaa haqaa fiduudhaaf dura lola kan fide waldhibdee namoota lamaa akkas akka hin taane yookiin immoo yaadni tokko bara wanti sun osoo hin ta'in structural violence akka ta'e. Kana jechuun hawwii namoonni sirna baay'ee ta'uudhaaf qaban hawwii gareeleen tokko aadaa isaanii afaan isaanii dantaa diinagdee isaanii nagaa irratti fe'uudhaaf godhan kan ammoo humna mootummaatti fayyadamanii warra kun ukkaamsuudhaaf yaalii godhamu haqa jallisee lolatti akka nu geesse amanu. Kana erga amanne booda nagaa haqa qabu. Nagaa tokko humnaan gadi cabsu osoo ta'e. Nagaa tokko hidhatee fuulii hiikkatee jilbifatee isa kadhatu osoo ta'e. Nagaa namu wal mariidhaan seera irratti walii galeen abboomamee hoogganamee ittiin deemu fituun barbaachisaadha. Waa'ee nagaa hoggaa dubbatu akka jawaalittis akka kaafaawattis we are talking about just peace. Nagaa sirni abbaa irree afaan nama dhugaame miila nama sakaalee hidhatti nama guuree qawwee manatti nama qabee osoo hin ta'in nagaa dhugaa sabaaf sablammootaa keessatti argamte mirgi namoota dhuunfaa kabajame dantaa waloo waliin itti deebisan jechuu keenya akka ta'e hubatamuu barbaachisaadha. Nagaa dhugaa yookiin immoo nagaa haqaa fiduudhaaf homaatu barbaachisa. Akkuma reefu jeetti ammallee gaheen guddaan akka mootummaa jiru. The ball is in the court of the government. Mootummaan karaan waggoota lamaan sadan afran dabran kun ittiin deeme biyyattii gaagama buusuu irratti qooda arbaa kan qabu mootummaan. Abbaan qooda arbaa qabu kun nagaa buusuu irrattis qooda arbaa fudhatee biyyattii wal waraansa keessaa baasuudhaaf murannoo onna irraa dhufu qabaachuuf murannoo onna irraa dhufte qabaachuuf murannoo san immoo jechaa fi gochaanis in words in deeds jechaa fi gochaanis qabatamaan deeggartoota isaatittis mormitoota isaatittis warra isaa waraanus ummata biyya keenyaatiif ummata addunyaattis qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Gareelee hidhatanii isaan lolaa jiranii wajjin mari'achuudhaaf haal duree tarreessuun turan waan hunda kan tursu nagaa jechuudha. Gara mariitti seenuudhaaf murannoo qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Murannoo kanatti aansuudhaan isa harka dhahina biitii bakka harkatti dhaan hin jirtu. Biitii bakka wal dhaggeeffata jirti. Jiruu kiyyatti akkan amma akka yeroo kanatti akka yaadde hin jiru. Akka amma kanatti saba keenya sablammoota biyya saniitiif ummatoota biyya saniitiif I have never been as scared as today. Waaniin arguurraa waaniin dhaga'uurraa waan biyyoota akka Siiriyaa akka Liibiyaa akka Yaman keessatti ummatoota mudaterraa qabuudha. Haalli amma jiru yeroo itti harka wal dhoosisan yeroo itti wal faarsanis yeroo itti wal arrabsanis yeroo itti wal dhaggeeffatu yeroo itti wal hubatan keessa waan jiru. Kanaaf uummatarraa hoo mootummaarraa reefu lafa kaayatii jira tokkoffaa nagayaaf murannoo qabatamaa agarsiisu afaaniin qofa osoo ta'in gochaan kana keessaa hidhamtoota gallakkisu hidhattoota isaan mormanii wajjin nagaan fudhachuudhaaf haal duree malee waamicha dhiyeessu akkuma kaaba biyyattiitti godhan Oromiyaa Benishaangul Gaambeellaa keessatti humnoota wal lolaa jiru wajjin amma booda poortaadhaan osoo hin taane humnaan osoo hin taane daneedhaan gaaddisa jalatti quranna jedhee ergaa dabarsuu irraa eegamu. Uummatarraa hoo isinirraa hoo Oromoo madaa baay'ee akka qabdan qabdi. Gadoo baay'ee qabdi. Garuu immoo haalli irra deemamaa jiru kanaa jiruudhaan gadoon teenya gatti keenya dachaa tokko. Kanaaf
hamma danda'ame gamaa gamanaa dhiibbaa gochuudhaan humnoonni wal falmaa jiran, humnoonni wal waraanaa jiran gama nagayaatitti gama diriirii takkaan negosheetinitti akka dhufan deeggaruu tokko kana. Lammaffaa biyyi sun hariiroon ummatoota keenya keessa jiru, hariiroon gareelee hawaasaa adda addaa keessa jiru